Addunyaan kun guyyaadhaa guyyaatti garaa isheetti of kennitee seexanaaf ameen jettee bultee ulfina Waaqayyoo fi jiraachuu Waaqayyoo dagattee wantoota garaa gochaa oolti. Gochoonni guyyaa guyyaadhaan addunyaa kanarratti ta'aa jiran Waaqayyoon kan baay'ee gaddisiisee fi hojii seexanaa ifaa ifatti kan labsaa jirudha. Waaqayyos addunyaa kanatti gadduurraa kan ka'e yeroo garaatti dheekkamsa garaatiin adabaa jira. Haa ta'u malee garuu addunyaan kun ammas dheekkamsoota ishee irratti bu'anis maaliif ta'ee akkamitti ta'ee jettee jallina hojjechuu ishee hin dhiisne. Waaqayyos guyyaadhaa guyyaatti dheekkamsa akka abiddaa boba'uu fi dheekkamsa akka dhagaa ulfaatuun addunyaa kana rukutaa jira. Biyyoonni garaa dheekkamsa jabaadhaan gaafa rukutaman maaliif ta'ee eessaa ta'ee balleessaan keenya maalii jettee garagaltee walirraa barachuu hin dandeenye. Jallina isaanii guyyaa saafaa addabaabaayii irratti mul'isaa jiru. Gochoonni addunyaa kanarratti ta'an baay'een isaanii immoo ulfina Waaqayyoo bakkaa dhabamsiisanii ulfina Daabiloos kan ol qaban gatii ta'eef Waaqayyoo ulfina isaaf falmataa jira. Kanumarraa ka'uun Waaqayyo biyyoota garaa bakakkaatiin, abiddaatiin, roobaan, lolaan, qilleensaan waan garaatiin yeroon addunyaa kanatti dheekkamu si'a baay'ee miidiyaa irratti agarreerra. Mee hundumti keenya iyyuu viidiyoo tokko ilaallee kuni maaliif ta'ee haa jennu. Jalqaba irratti viidiyoo kanaa ilaallu. Viidiyoon kun yeroo madhiyoo kana biyya Duubaayitti kan ta'e namoota baay'ee kan abdii kutachiisee fi miidiyaalee hedduu gara Duubaayitti fuula isaanii kan garagalche ture. Ta'iin kunis roobi hamaan Duubaay irratti akka malee roobuurraa kan ka'e lolaa hamaan uumamee magaala sanaaf yaaddoo guddaa ta'ee ture. Eerpoortii dabalatee bakkoota garaattis qabeenya garaa mancaaseera. Namoonni Duubaay jiraatanis yaa Rabbi jedhanii yeroo isaan iyyaa turan hundi keenyu arginee gaddineerra. Egaa ta'ii sodaachisaa fi yaaddessaa Duubaayitti mudate keessaa kun isa tokkodha. Itti fufnee kan nuti wal faana ilaallu immoo Yuunaayitid Isteet of Ameerikaa balaan mudatedha. Bakka kanatti immoo qilleensi jabaan manaa fi galaana, mukaa fi riqicha otoo hin jedhiin buqqisee balleessuu danda'utu mudatee ture. Ta'iin kunis yeroo mudate sanatti addunyaa guutuu gara Ameerikaatti kan naannessee fi yaaddoo guddaa keessa kan buusee turedha. Qilleensi jabaan kunis Ameerikaa keessatti badii guddaa fi qabeenya hedduu kan barbadeesse, akkuma kanaa lubbuulee namoota hedduullee kan balleessedha. Lolaa hamaa fi lolaan ulfaataan isin argaa jirtan kun immoo asuma ollaa keenya Afrikaa keessattidha kan raawwate. Balaa kanaanis qabeenyi hedduun kan barbadaa'ee fi lubbuun namootaa kan badedha. Wanti nuti itti fufnee ilaallu kun immoo ardii Eeshiyaa keessatti wanta raawwatamedha. Bakka kanattis wanti mudate kirkira lafaa ture. Kirkira lafaa kanaanis lafti gamoowwan gurguddaa baachuu dadhabdee yeroo isheen ofirraa jijjiksitu argina. Ta'ii kanaanis lubbuu namoota hedduutu barbadaa'ee qabeenya hedduutus manca'e. Waan daqiiqaa tokkotti jiguu danda'uu fi baduu danda'u qabeenya biyya lafaa kanaaf kan wal ajjeesaa ooluu fi kan daba walirratti raawwachaa oolullee danuudha. Itti fufnee waan nuti wal faana ilaallu immoo balaa abiddaati. Balaan abiddaa kun haga namni to'achuu dadhabuu fi haga magaala guutuu barbadeessuutti humna jabaatiin kan boba'aa jirudha. Taatee jabaa fi ulfaataan kun ardii Awurooppaa keessattidha kan inni raawwate. Balaa kanaanis lubbuun namoota hedduu kan badee fi qabeenyi hedduun kan manca'e, akkuma kanaa biyya sanaafillee yaaddoo guddaa kan ta'e ture. Addunyaan kun guyya guyyaatti waan jallinaa akkuma hojjetaa ooltu dheekkamsa waaqarraas funaannachaa oolti. Itti fufnee kan nuti ilaallu immoo biyya Chaayinaa keessatti qilleensa hamaa fi qilleensa jabaa ka'eedha. Biyyi Chaayinaa qilleensa hamaa fi qilleensa jabaa isheetti ka'e kanaan goolama hamaa fi yaaddoo guddaa keessa galtee turte. Qilleensi kunis sa'aatii dheeraaf kan qilleensa'ee fi
qabeenya gurguddaa biyya Chaayinaa keessaa fudhatee kan deeme gamoowwan hedduu fi konkolaataa hedduu dhiibee deemuu kan danda'u ture. Egaa yaaddoo qilleensa hamaa kanaan Chaayinaan saayitoota hedduuf muddama hamaa keessa galtee turte. Qilleensi hamaan kun Chaayinaa qofa hin mudanne. Asuma ollaa keenyaa Saawuz Afrikaas mudatee ture. Bakka sanattis sagaleen iyya guddaa kan dhagahamee fi manoonni gurguddaan akkasumas qabeenyi gurguddaan qilleensa kanaan kan barbadaa'an turanii. Kan isin itti fuftanii ilaaltan kun immoo balaa rooba hamaa fi lolaa guddaa biyya Raashiyaa 2024 keessa mudatedha. Balaa kanaanis manoonni gurguddaan kan liqimfamanii fi qabeenyonni hedduun kan barbadaa'anidha. Yeroo dhiyoo asitti kan nuti hin daganne biyyi Biraazil feestivaalii seexanaa qopheessitee guyyaa guutuu sagadaa fi ragadaa fi ooltee halkansaa garuu bokkaa hamaa fi bakakkaa guddaan isheerra bu'uurraa kan ka'e iyyaa fi watwannaa guddaa keessa buluun ishee illee kan dagatamu miti. Gaa addunyaa kanarraa wantoota ajaa'ib nama jechisiisan hedduutu mudataa jira. Asuma biyya keenya Itoophiyaa kanattis yeroo hedduu hawaasaa dirree dawaa fi bakkoota garagaraatti kirkirri lafaa uumamee turuun isaa ni beekama. Maaliif laata jedhee kan itti yaade garuu hin jiru. Balaawwan addunyaa mudate keessaa kan isin kanatti fuftanii wal duraa duubaan ilaaltan balaawwan kan akka Jaappaan, kan akka Raashiyaa, kan Kanaadaa, kan akka Ikwaador, kan akka Saawud Arabiyaa, kan akka Taayiwaanii fi bakkoota garagaraatti kan raawwatedha. Egaa jallinni addunyaa kanaa haguma baay'ataa deemuu guyyaadhaa guyyaatti dheekkamsi Waaqayyoos addunyaa kanarratti baay'achaa jira. Biyyoota garagaraarraa wanti dhaga'amu waan baay'ee nama naasisuu fi waan safuu hawaasummaa kan cabsudha. Waaqayyo immoo ulfina isaa irratti nama hin dhiisu. Namni beekumsa mataasaa xamanee addunyaa kanarratti dhiirrii fi dhiirri, dubartii fi dubartiin wal fuudhanii akkuma kanaa wantonni gurra namaatti hin tolle dhiirri qaama dubartii, dubartiin qaama dhiiraa yeroo dhiirri ulfaa'uu fi wantonni garagaraa addunyaa kanarratti mul'ataa jiru. Dhalli namaa Waaqayyoo akka ulfina isaaf kennuu fi akka isa galateeffatuuf uummate sun garagalee har'aa hafuura bara dhumaa fi daabiloosiif sagadaa jira. Kanumarraa ka'ee balaan ulfaataa fi dheekkamsi gurguddaan addunyaarra gaafa ga'u garuu ammas dhalli namaa beekumsa mataasaa caalchifatee saayinsii garagaraa qoratee lolaan yoo uumame kanarraa ka'ee jedhaa, abiddi yoo uumame kanarraa ka'ee jedhaa, dukkanni yoo addunyaa haguuge kanarraa ka'ee jedhee saayinsii mataasaatiin sababa garagaraa uume ittiin of jajjabeessa. Haa ta'u malee garuu wantonni kun hundumti isaanii dheekkamsa garagaraarraa kan dhufanidha. Addunyaan kun maaliif jilbeeffattee araara Waaqayyoon gaafachuu dhiiste laata? Maaliifis hojii jallinaatti gadi teesse laata? Maaliifis waan ulfina Waaqayyoof hin taane raawwachuu filatte laata? Maaliifis Waaqayyo isa harkasaan ishee uume dagattee maaliif daabiloosiif gugguufuu fi daabiloosiif hojjechuu filatte laata? Gaaffiidha. Egaa warra viidiyoo kana dhaggeeffachaa jirtaniifin dhaamsa tokko qabaa. Fuula Waaqayyoo jilbeeffannee haa barbaaddannu, araara Waaqayyoo haa kadhannu. Yerichi yerootti Waaqayyoo addunyaa kana bakka garagaraatti dheekkamsa gurguddaan yeroo inni rukutaa jirudha. Isa kana keessatti nuni araara Waaqayyoo fi fuula Waaqayyoo barbaaddannee dheekkamsa addunyaatti dhufaa jiru kana jalaa of haa oolchinu. Waaqayyo Waaqa araaraati, Waaqa jaalalaati. Barichi bara dhumaati. Kanaafis wanti nu oolchu fuula Waaqayyootti kufnee jireenya keenya Waaqayyo wajjin godhachuudha. Egaa viidiyoo kana hundumti keessanuu copy link, like, share, repost gochuu hin dagatinaa. Ana obboleessa keessan Waaqaan boonidha. Warreen barbaadan immoo YouTube Oromooyii Entertainment jedhu jala galuun viidiyoo kana seenaa dhedheeraa baay'ee gatii of keessaa qabuuf dhaqaa dhaggeeffadhaa, ulfaadhaa.